Gaafa lama guutuu biyya Arabaa keessa hojjattee harmeeshii gaafa jalaa boqottuu biyya namaa kana keessatti dhageessee rifaatuu yookaas immoo naasurraan kan ka'e in dhukkubsattee gaafa dhukkubsattuu birrii erguu dhaabdee gaafa kana obboleeyyashi birrii erguu diddee jedhaniiti karaa hundumaan bilook ishii godhan. Nagaan waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa akka taatan abdiin qaba. Lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuun jaaladha. Namoonni gara chaanaalii kana haaraa dhuftanii baga nagaan dhuftanii nooraa isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo maatii taatanii yeroo hundumayyuu yaada keessanaaf qoodan jajjabeessaa kan turtanii guddaa isaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan akkasuma immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaanii na duukaa bu'aadha. Yaada keessanis viidiyoo kan hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa too yaada naaf kenna. Yaada isin naaf kennitan sana immoo namoonni biraallee dubbisanii irraa barachuu dandeessu isiniin jedha. Walii keessaniyyuu yaada koomentii gootan kana kanaaf iyyuu amma dhumaatti na wajjin ta'a. Maaliif namni tokko gaafa miidhamu inni tokko immoo irraa baratee miidhama sana hoola jechaadha. Sababa kanaaf har'a viidiyoo nan hojjedhu kuni anaa fi shamarrani biyya namaa yookaas immoo gola namaa keessa jiraatanii akka nuti irraa barannuuf malee miidhamni mucayyoo kana waan deebuu miti jechaadha. Darbeera namni isa kaleessaa otoo hin taane har'arraa kaasee tarkaanfiisaa sirreeffachuu danda'a jechaadha. Akkam ture mucayyoon kun dhugaa seenaa ishii baay'ee tokko nama mararte dhugaa amma lubbuu ishii baasutti jechaadha kan ishiin mararfamtee dubbachaa jirtu. Biyya namaa kana keessaa waggaa 12 guutuu hojjattee ofii ishiitii guduufaa tokko hin qabdu garuu obboleessi ishii tokkicha shufeerinnatii barsiiftee obboleessi ishii tokkichaa fi bajaajii battee bajaajii ishiin bitte sun immoo mootummaatirraa fudhate jechaadha. Mootummaatirraa fudhate tarii seera qabeessa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Akkasuma immoo obboleettii takkitti immoo gara Dubaayitti fudhatte jechaadha. Jireenya maatii ishii jireenya obboloota ishii otoo jiraattu ofiishiitiif nan qaqqaba jettee otoo ofiishii gadi hin dhaabin dura jireenya nama biraa jiraachaa turte. Gaafa kana otuma biyya namaa kana keessatti otoo galtee hin boqotin ija maatii ishii otoo hin argin odoo maatii ishii dheebottu otoo maatii ishii beeloftu biyya namaa kana keessa otoo jirtu armee ishiitu jalaa boqote. Gaafa armee ishii jalaa boqotu mucayyoon kun naasuu fi rifaaturraan kan kaate maal goote hin dhukkubsatte jechaadha. Sana dura obboloota ishiiti kan ishiin gargaaraa turte waan ta'e waan tokkollee hin qabdu jechaadha. Gaafa dhukkubsattu kana maal goote mucayyoon kun birrii erguu hin dhaabde. Gaafa birrii erguu dhaabdu obboleetti ishiin Dubaay fidde sunis bilook ishii goote. Obboleeyya ishiitis immoo warri biyya keessa jiran kun birrii nuuf erguu diddee jedhanii maal godhanii bilook godhan jechaadha. Otoo haati ishii sun jiraatte akkas baqachan haati ishii sun akkas gochuu hin dandeessu jechaadha. Garaa dhalaati bara kana keessa bara obboloonni iyyuu akka bineensaa walitti ta'anii bara obboloonni iyyuu baqa dafqa walii baqa bu'aadhaaf wali barbaadanii irra jirra malee bara dhaloonni obbolummaadhaaf gatii qaban keessa hin jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu mucayyoon kun hin dhukkubsattee birrii ishii erguu gaafa dhiiftu karaa hundumaan bilookii godhanii amma garuu mucayyoon kun dhukkubsachaa jirti. Gara biyyaan gala jedheetani sumaanuu lubbuu koon balleessa jedheetani waan akkasii kana jettee mucayyoon kun yaada baay'ee dhiyeessite jechaadha. Obboloota koo jechaadha jireenyi kaleessaa hunduma keenya rakkinni kun bakki dhabamee hin jiru jechaadha. Shamarran biyya namaa keessa jiraattu kanaaf iyyuu jireenyi kaleessaa darbeera waan ta'eef har'a keenyarraa kaafnee jechaadha ofii keenyarratti haa hojjennu obboloota koo. Amma nuti harkaa qabnutti malee gaafa nuti ofii keenya harkarraa hin qabne namuyyuu nun jaalatu. Kanaaf iyyuu wanti nuti gochuu dandeenyu kaleessa otoo hin taane kaleessan xumurameera darbeera bishaan gadi namme ol qabanii kaasanii iddoo isaatti deebisuu hin danda'an jechaadha. Kanaaf iyyuu har'a keenyarraa kaasnee ofii keenya gadi dhaabachuu ajali qabnu shiniin jedha. Mucayyoo kanarraa dhugaa waan baay'ee baranna jechaadha. Waaqayyo mucayyoo kana yaada ishiitti yaada deebisuu fayyaa guutus ishiidhaaf haa kennu. Kanaaf iyyuu obboloota koo adaraa keessanii akka miidhamne jechaadha. Har'a keenyarraa kaasnee hin beekna miidhama golee namaa keessaa otoo dheebonnu otoo beelofnu jechaadha. Beela keenya bishaaniin gaddeebifne ija haadha hormaa ija abbaa hormaa ilaallee jireenya jiraachuudhaaf biyya keessatti yeroo kanatti yeroo jireenyi nuti jiraannu nu darbaa jira jechaadha. Jireenya jiraannu umurii keenya dafqa keenya dhiiga keenya hunduma isaayyuu maallaqatti jijjiirreeti kan nuti jiraachaa jirru gola namaa keessa.
dubbisan online irranii kaan mana bunaa ta'anii kaan immoo nyaatanii quufanii garaa isaanii buufatanii nu dubbisu jechaadha. Nuti garuu dadhabaa beela'aa hija gaariif ama haadha ormaa abbaa ormaa ilaalati jechaadha kan finne. Kanaaf ofii keenya irratti haa hojjennu isiniin jedha. Keessumaa immoo jechaadha biyya namaa keessa walitti fuuftanii waggoota dheeraa hin taa'ina. Maal gochuu qabna? Galaatoo wanta sin hojjetta sanaanii maatiin akka hojjechaa jiranii namni maallaqa irratti ergattanis haa ta'u hojjechaa akka jiru maallaqni keessan galaatoo ilaalatoo deebi'a. Sana booddee yeroo gara biyyaa galtanii haala jiru birriin keessanis maalirra akka ga'e gaafa ilaaltanii deebitanii maal gootu karoora haaraa baafattu jechaadha. Karoora haaraa baafattaniiti jireenya keessan gara fuulduraa itti fufuu dandeessu malee callistanii hojjedheen dabalaa kanan jalaa baasa sanan jalaa baasa otoo jettanii wanti hin taane miidhamni hin taane isinirratti daddabalamaa deema jechaadha. Kanaaf iyyuu gara biyya keessanii galaatoo maalirra akka jirtan dafqi keessan maalirra akka ga'e galaatoo ilaala. Maatii keessanis bakka yoo baay'ate waggaa 3 yookaan waggaa 4 caala hin turina galaatoo ilaala jechaadha. Galaa ilaalatoo maatii keessanis fakkeenyaaf namni ati jechaadha har'a hojjedhee jijjiirametanii yeruma tokkicha bakka of sassaabee biyya namaa keessaa gala otoo jettu maatii kee keessaa jechaadha nama tokko dhabda jechaadha. Gaafa nama tokko dhabdu bara baraan umurii kee keessatti si keessaa hin ba'u gubachaatii hafte jechaadha. Kanaaf iyyuu maaliif bakka karoora yoo deemne wayya obboloota koo nuti yoo ofiif hin yaadne eenyutu nuuf yaada? Yeroo har'a namni kan mataasaa qofa yaada malee namni kan keessi yaadu hin jiru. Keessuma shamarran nuti shamarran biyya namaa jirru kuni maaliif akka ta'e hin beeku. Gara laafinni keenya namaaf yaaduun keenya otoo ofii keenya gadi hin dhaabatin otoo ofii keenya hin guddatin otoo ofii keenya bakka waan tokko of harkaa hin qabaatin kan namaa yaannachaadha. Otoo ofii keenyaan uffatin otoo ofii keenya dibata gaarii hin dibatin otoo ofii keenya jechaadha rifeensa keenyatti qibaatii tokko bitanneetoo seeran jechaadha. Caammaa keenya otoo hin bitatin ofiidha qorra keessa deemaa yeroo haduutti immoo haduutti gubachaa ciincomnee jechaadha. Gannaaf bona qorra isaatiin ho'a isaatiin jechaadha kan nuti dafqa keenya lolaafnee umurii keenya ijoollummaa gola namaa keessatti gadi dhangalaasneeti jechaadha. Ofii keenya otoo hin taane namoota biraatiif dhiyaanna jechaadha. Gara laafinni akkana eessaa akka nu keessa dhufee galee hin beeku jechaadha. Kanaaf obboloota koo garaa jabaanne to'ii jireenya keenya boruutiif gadi of dhaabuu qabnaa. Jabaadhaa gara kuteeyyii taana isiniin jedha. Sinqofa miti hadillee akkuma keessan jira shamarran biyya namaa jirtan hundumtiyyuu namni kana keessa dhabame hin jiru jechaadha. Garuu isa darbe otoo hin taane har'a keenya irraa kaasne jireenya haaraa karoora haaraa deemsa haaraa itti fufuu qabna. Warri yeroo dheeraadhaaf immoo biyya namaa keessa turtanii ammas immoo karoora walirratti qabachaa jirtan galaatii maal akka hojjate dafqii keessan jechaadha. Laalladhaa too yoo deebuu barbaaddanillee deebi'aa deebuun barbaannes yoo ta'e karooran itti deemaa isiniin jedha obboloota koo. Yaanna isiniif qabu kanuma. Dogoggorri yoo jiraateef na oolfadhaa. Viidiyoo biraatiin deebinee amma walitti dhufnutti nagaan naa turaa. Baay'ee isin jaaladha. Baay.